الله أكبر. عبدي مالي في يسوس قفتها جتة للبوديست. ونديكو. شيخ شكوري دانغا لفتي يام بيتني بيسا. إيه بينا. Gaaffiidha. Barsiisota garee wangeelaawii wangeelaa yookaan garee waajii gaawaa garee waajii gaaffiin isinii qaba. Kiristaanummaan, pheenxeen, ortodoksiin duukaa buutuun amantii kan jedhu. What is the definition of secularism? Secularism jechuun maal? Amana mike. Secularism jechuun mootummaan mee definition generaal ma jiru naayii amantii mootummaa keessan gal mootummaan maal jechuudha? Amantii kee mulqadhu baradhu jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama harkafuun akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifaa Boruu. Eeyyan akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessa hedduu addaan bannee jirra. Wanni addaan nu balleessee haaluma garaagaraatiin addaan bannee fagaannee jirra. Amma moo garuu bifa addaatiin walitti deebineetiin jirra. Kana booda addaan baduun hin jiru. Hanga qophiidhuma kennaatti yoo nu hordoftan dhaamsota hedduutu fi akkasuma viidiyoota hedduu waliin aktiif woonee ka waliin ilaallu tahaa jechuudha. Hanga dhumaatti viidiyoo kana yoo ka hordoftan tahe waa hedduu irraa baratan jedhee abdii qaba. Hanga dhumaatti nu waliin turtii gaarii. Akkasuma warroonni chaanaalii kanaaf haarawwatatanii jirtan subscribe, like, share gochuu akkuma aadaa baratanii fi akkuma beektanitti hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoo kanarra waa barachuudhaaf subscribe, like, share gochuu immoo jalqaba irratti akkaan barbaachisaadha. Allahu Akbar. Abdii maaliif Yesuus gooftaadha jettee lallabuu dhiiste? Wandeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani gooftaadha jedhee Yesuusin kana lallabuu dhiise waan tokkoofi. Gooftummaa bara baraan itti fufee jiraatu lallaba malee gooftummaa namarraa galuu hin lallabuun. Yookiin immoo hin dubbadhon. Sababiin isaa lafa kanarratti Abrahaam gooftaa jedhameera. Gooftaa jedhameera. Namoonni amma biyya kana bulchaa jiranii fi aangoof silxaawee qaban gooftaa jedhamu. Gooftaan jechuun inni Baayibilii keessaa yookiin immoo macaafa keessaa suni silxaan maalannoo silxaana jechuun aboo jechuudha malee waaqa jechuu miti. Kanaaf iyyuu aangoon yookiin gooftummaan Yesuusis gooftummaa galu malee gooftummaa hafu miti. Qorontoos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti maal jedha sitti fakkaate? Gooftummaa hundumaa humna hundumaa aboo hundumaa sassaabee miila abbaa jalatti gashe jedha. Akkamittiin gooftummaa galu lallabare? Gooftummaan hin galle, humni hin galle, aangoon hin galle kan Rabbi tokkicha qofa. Allahu Akbar. Iyyan akkuma isin argaa jirtan kanatti ijoolleen lamaan kuni inni gaafii abdii gaafatu kuni ka guyyaa torbee kana keessa karaa amantii Islaamaa dhufedha. Isaan kun hundinuu yeroo jalqabaatiif amantii beentee keessa kan turanidha. Dhugaa hubatanii dubbisanii qoratanii argatanii karaa isa dhugaatti dhufanii dhugaa lallabaa jiran. Amantiin Islaamaa gaafatti dhufanii argan kan itti dhufe hangam itti gammada. Nuti warri keessa jirru hangam itti gammanna hagammoo dhugaa isaa seena. Kanaaf Islaamummaa yoomuu oluma. شيخ شكوري دانغا لفتي يام بيتني بيسا. إيه بينا. Isinillee mee ammoo warra safara kana qotan akkanumatti argaa maa ittiin yani magaalaa oola jedhee ittiin akkana na godha waggatti ammoo ittiin bise takka dhufa maa ittiin ittiin baranu nu jammalee maal guyyaa qiyaamaa barnamtichi shibrii takka namatti tare kinu hagana takka shibrii takka jechuun hagana namatti tare guyyaa qiyaamaa itti fannifama jedhan haguma inni namatti tareen ardiin torban jechuun torban kana muluu miti haguma inni fudhate hagana yoo fudhate bakka kanaan ardii torba gadi jecha bakka kanaan itti fannifame jecha riwaayaan garii namooti hin gadiin tarti ittillee fannifamtee gadiin tarti nama garii itti fannifamti nama garii ittiin gadi tarti jedhan ardii torban maa ammoo itti fannifamti jennaan takka tajalaallee lama tajalaallee sadi akka jette ardiin torba itti fannifamti ardiin torba jee rasuul maatama gubbaa tanaa ta inni fudhate torba maa itti fannifamti jennaan inni tana fudhate osoo jalallee aanja'ee fi jalallee fudhata jecha osoo jalallee ka aanja'u taate hin fudhate jecha kanaaf maal godha ammoo tiniini dunkaa maqaa kiyyaa mootummaan na beeka dunkaa kana isumaan haa beekamu maqaa isumaa hadiisni himan dunkaa maqaa isaatiin haa guutamu maqaa kana. Akkuma argitanii ilaaltanii jettan kanatti ishee karroobee waa'ee lafaati irratti yookiin immoo nama haqa namaa saamite irratti bifa kanaanii
bifa gabaabaa ta'een haqa ofillee osoo himatu asirraa namni waa hubatu waa hedduu asirraa hubataa jechuudha. Akkaataa bifa addaatiin karaa tokkoon daawaa godhatiin jira, karaa tokkoon haqa isaa uumateetiin jira. Asirraa gorsa hedduu fudhatan jedhee abdii qaba. Viidiyoo itti aanu wajjin turtii gaarii. Gaafiidha. Barsiisota garee wangeelaawii wangeelaa yookaan garee waajii gaawaa garee waajii gaafiin isinii qaba. Kiristaanummaan, pheenxeen, ortodoksiin duukaa buutuun amantii kan jedhu wangeela kanarraan argineen bakka takka ofarratti hin argine. Sanuu Google keessa qofa. Asirraa yoo naaf fiddan na fudhadhaa garee wangeelaawii keessatti garee waajii keessa na dabaladhaa naa bilbilaa guyyaa har'aarraa. Kiristaanummaan amantii kan jedhu asirra hin jiru. Pheenxeen amantii kan jedhu asirra hin jiru. Ortodoksiin amantii kan jedhu asirra hin jiru. Duuka buutuun amantii kan jedhu asirra hin jiru. Eenyuun amantii kan jedhu hin jiru. Google qofarra jirti amantiin teessan. Kanaaf koottaa yoo ni jira jettan na agarsiisa, boqonnaa hojii asirra naa barreessa, anaa dhufee isinii hojii lallaba walii. Salaamu alaikum. Nageenyi Waaqayyo isa jiraataa kan Musee, kan Abrahaam, kan Yesuus, kan Muhammad isiniif haa ta'u. Eeyyan Abuu Mu'aaz gootumsaa garee shahaadaa ummata haqa agarsiisee namoota hedduu amantii islaamummaa qabsiisee TikTok irratti kallattii hundaan facaasee garee shahaadaa jechuudhaan kan beekamu gaafii akkanaa kana garee warroota gowwoota jechuudhaan dhiyeesseef jechuudha. Amantii kan jedhu amantiin kiristaanummaa amantii kan jedhu naaf fiddanii isii waliin lallabaa jedhanii goonni waa beekuu goonni barate amantii islaamummaa akkanatti boonsa akkanatti gaafataa jechuudha. Nuuf jiraadhu waggaa kumaatama. What is the definition of secularism? Secularism jechuun maali? Amma namni kenna. Secularism jechuun mootummaan mee definition general ma jiru naayii amantii mootummaa keessa galu mootummaa maal jechuudha? Amantii kee mulqadhu baradhu jechuudha. Mana barumsaatitti namni tokko قال الله قال رسول الله جده برسيسون دندو جچو مالي دين ربي اتنسيو مي ملقدو كوتو انو اكاسي define God. Who define secularism just like that? Islam in Najachomber, we are in need of Islam more than oxygen. Muslim ni Rabbi amane kanu beku kabani wan oxygen hajamnu olit Islam ummatajam. Akanu makanami. Namni tokkona kadate saatti tanaffis daqiiqaa shaniif kudhaniif naaturi jechuun danda'a. Hin turaafillee rakkoon qabu hin qarqaaraan. Laakiin islaamummaa maayikiroosekondii takkatti ofirraa mulquu yoo jedhe ofirraa mulquu hin danda'u. Because I am in need of Islam more than oxygen. Oxygen haga hajamu caalaa maali hajamna? Islaamummatti hajamna. Haga oxygen hajamnu caalaa islaamummaa hajamu kenna quban hin qabne kaa. They are not aware of that. Kana hubannoo hin qaban. Kanaaf addunyaan ديني كان كيسا نتوتت الحمد لله أتا ديني بريدو بيتين كيس ربي بداسه سيدامو متنا كيسا وقوتي لمن كيسا تنما كم أفرتما أول جداني يودك آتنامني كم أفرتما أول يد سيداما كيسا والله أني تربان دبري أستاذني كينا شهبي بالله قربراتوري أني اللي قربراتوري قويا جمعة نمني كلا نور أن اتحاسون نموتين قرين أغاني الناس ببتالين جراني قرى مناغلين إيقا قرى مناغلين بود شيخ كوليغا فدران وحاسف تسان شيخ حبيب لينجان وواما إسلام ما قبلنا جنان جري أسنجرتو جنان اتما بالبلا جنان أكوان شهادانا مبرو رتين ثاني شيخ حبيب بالبلا قليدا أبني سلكي سان كاسو دينان طالبو شيخ حبيب اللي بالبلا جنان يو إسراب ديساب بالبلا راني نبير جرا شهادة قبل أجنان تنتنا قدلو اتفاقاتنا فقاته مي تليفون ما شهادة قبل سينان جراني نما إبلا ما شانتما شهادة قبل قياد البتا أما اللي قند ويد أنه نموت مسين التاسوف تاني أسين دراليت أما دبين نوقالته ما إسلام ما سنوقف سيسنا شيخ حبيبي نان الله دبي أتالله كونو غير أنا ما دبتو كوشان تما أولي إسلام ما بربادات أما اللي تليفون أنا ما دبتو كوشان تام دبلا ما كوشان تام قويا لمان كيست بوتانو هنجرة الدنيا تليفون ما نفانا في كنيبر يرو غري يرو نبات أنا اللي بر إسلام ما كمان نمي أنا اللي ناكنا إسلام ما دما جبتني سن ناكنا ميشا مقول أنيتو ناكنا أنا اللي وانجر سن نجتشيسا أكنت إسلام ما كبتار فارون خربي كناتي ديني بريدا عبدو نمنو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله نسائر إرجما إساق جلما إجانا أمله ديني بريدا كان إسا أولتا سيسود أف أمانتيله وهندرت جره دين ربي أولتا
gaafa diinii rabbii ol ta'usan anaafati yoo ka keessaa baanu taate numatu uf dhaba malee diiniin eegana abbaan dhabu warra diin